Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya harka fuune akkam jirtan ashama. Baga nagaan dhuftan isin jedha. Annaa tawwalootii warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan na jajjabeessaa isin jedha. Akkuma duraan nu jajjabeessaa turtan san jechuudha. Guddaa takkanaaf galatoomaa isin jedha. Ilmaan Oromoo baay'ee takka isin jaalladha. Na jajjabeessaa jirtan. Har'a maal isin qabadhee dhufe viidiyoo akkaan isin barbaachisu warroonni hin beekne irraa barattan warroonni beektan immoo like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jedha. Akkasuma immoo hundi nu keessanuu nama bira akka ga'u like godhaa share godhaa nama bira gahaa jechuudha. Namni irraa fayyadamu hedduutu jira jechuudha. Har'a maal isin qabadhee dhufe backgroundii studio jechuudha. Studioowwan adda addaa backgroundii eessaa arganna? Eessaa argannee akkasuma immoo kanneen amma ani keessa taa'ee isiniif haasa'aa jiru kana jechuudha. Waan akkanaa eessaa buufanna? Backgroundii adda addaa jira studio jechuudha. Waan adda addaa studio keessa teessee haasa'u akkaataa studio keessa taa'anii itti haasanis isiniif hima. Yoo barnoota kana jechuudha haga dhumaa isaadhaa daawwattan jechuudha. Waa baay'ee irraa barattan jedheetii yaada. Kanaafuu backgroundiin eessaa dhufa? Backgroundii adda addaa jira bilayyan. Backgroundii adda addaa ka jaalalaa ka maalii hedduudha jechuudha. Hedduutu jira. Backgroundii akkaataa itti gadi buufatan akkaataa immoo editing itti godhan barnoota isaan barsiiseetiin ture jechuudha. Kanaafuu backgroundiin eessaa dhufa? Studioon adda addaa eessaa dhufa? Kan keessa teenyetti jechuudha. Waan duuba jiru balleessine nuti keessa teenyee haasa'uu dandeenyu jechuudha. Eessaa dhufa warroonni jettan jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaa isaadhaa yoo daawwattan irraa baratuu dandeessan jechuudha. Kadhaa akka malee. Akkasuma viidiyoo kana jechuudha yoo isinitti tole subscribe godhaa. Likes godhaa isin jedha. Viidiyoo kana haga dhuma isaadhaa daawwadhaadhaa. Viidiyoo waliin turtii gaarii isin. Bakka irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha barnoota akkam barbaachisu ta'e nama yuutuubara dalagu hundaa'uu kan barbaachisu kamiyyuu haa ta'u kan barbaachisu jechuudha. Istiidiyoo adda addaa kana keessa teenyee haasa'uudhaaf akkaataa istiidiyoo gadi itti buufatan backgroundii adda addaa gadi buufatanii keessa teenyee haasa'uu dandeenyu akkanaa kana jechuudha. Akkamitti buufatan jettanii warroonni na gaafatan jechuudha. Haala salphaa ta'een waa takka waan nama dhibuu miti. Istiidiyoo garaagaraa keessa teenyee warri oduufaa daladan keessattuu warri viidiyoodhaan as baatanii chaanaala keessan irratti daladan jechuudha. Akkamitti akka gadi buufattan waliin ilaallaa. Akkasuma immoo istiidiyoo backgroundii adda addaa gadi buufattanii keessa teessanii haasa'uutu irra bareeda jechuudha. Akkasuma kunoo chaanaa maali meta ka jedhu kana aappii kana jechuudha. Gadi buufattan pilistoorii irraa gadi buufattan barreeffamuma jala jiru kana jala irra barreessitanii gadi buufattan jechuudha. Namni kamiyyuu silaa gadi buufatu ni danda'a ni beeka waan ta'eef isa keessa seennee waliin haa ilaaluuti. Intro fi akkasuma immoo subscribe adda addaa gadi buufatuu dandeenya. Kunoo ani itti barreessee jira jechuudha. Intro subscribe ka jedhu kana jechuudha. Isa feetan irratti dhootanii gadi buufatuu dandeessan kunoo akkatti nuuf baasa jechuudha. Subscribe qulqulluu ta'e daawwat ka jettuun ni jirti. Ammallee gadi deemnee daawwat irra goona gadi buufannee subscribe adda addaa gadi buufatuu dandeenya. Karaa salphaa ta'een jechuudha. Kadhaa takka malee namaan nuuf dabarsa jechuudha. Karaa kanaan seentanii gadi buufatuu dandeessan. Akkasuma intro studio news ka jedhu irratti tuqattan jechuudha. Ani waan barreessee jiruuf isiniif fide warri oduulee garaagaraa dalaguu dandeessan oduu adda addaa dalaguu dandeessan jechuudha. Kunoo backgroundii akkasuma istiidiyoowwan adda addaatu jira jechuudha. Irratti barreessitan intro studio news studio jettanii yoo barreessitan isiniif fida jechuudha. Kanaafuu xiyyeetonni jirti xiyya tana gubbaa tuqannee xiyya ishii tanaalleen irratti deebifannee turna. Akkasumatti gadi buufannee oduulee adda addaa dalaguudhaaf intro adda addaa dalaguudhaaf akkatti gadi buufannee irratti hojjetuu qabna. Karaa biraa immoo backgroundii istiidiyoodhaa background istiidiyoo eessaan gadi buufanna warri jettan karaa kanaan gadi buufattan googilii telefoona keenya irraa qabnu googil ka jedhu ni jira irra seenna yeroo irra seenne irratti barreeffanna an waan barreessee jiruufuu fide jechuudha. Istiidiyoo background jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Istiidiyoo background jennaan kunoo akkuma argaa jirtan kana irratti tuqanna jechuudha. Istiidiyoo background news akkasuma filaawor waan adda addaa abaaboo adda addaa hojjettanii barreessitanis isiniif baasaa jechuudha. Istiidiyoo garaagaraatu jira kun akkuma argaa jirtan kana irra tuqnee gadi buufan isa feetan gadi buufatuu dandeessu. Irruma qabdaniituma harkumaan qabdanii teessan achi booda daawulood ka jedhu ni jira daawuloodii godhattan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana akkatti gadi buufatu. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo qaqqaalii maatii chaanaalii naa ta'uu asiin gadi buufattanii istiidiyoo adda addaa backgroundii adda addaa gadi buufattanii dalaguu ni dandeessu jechuudha. Kunoo daawulood ka jedhu ni jira daawuloodii godhattan akkuma argaa jirtan istiidiyoo hedduutu jira. Kunoo istiidiyoo adda addaa kana gadi buufattanii daawulood godhattanii jechuudha. Kanaaf bara hojii gaarii isiniif haa ta'u. Istiidiyoo hedduutu jira. Akkasuma immoo warroonni waa'ee
jaalalaa waa'ee adda addaa haasa'uu barbaadan jechuudha. Ni jira background jettanii flower jettanii background flower jettanii barreessitanii warri waa'ee jaalalaa adda addaa haasa'uu barbaadan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Waan adda addaatu jira. Abaaboo adda addaatu jira. Abaaboo adda addaadha kana irra tuttaniituma gadi buuftanii of duuba keessanii haasa'uu dandeessan. Ammoo akkaataa of duuba keenya itti balleessinu aappiin ni jira. Akkasuma kunilleen waa'ee of duuba keenya ni balleessuu danda'a. Akkasuma immoo kaayil mastariin illee karaa kanaan editingii goona jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo barnooti har'aa keenya kana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Irra deebiin subscribe godhuu hin irraanfatina. Viidiyoo kan yuutuubii barsiisellee ni jira. Kanuma viidiyoo kana daawwadhaa itti fayyadamaa.